Nagaa waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu nagaa keessanii ana obboleettii keessa baay'ee nagaa kooti. Viidiyoo kana baay'ee tokko gaddaatiin kan isiniif waraabaa jiru. Please share waliif godhaa. Keessumaa obboloonni koo biyya ambaa keessa jirtanii viidiyoon kun isin fayyada jedheen isiniif hojjetaa jira. Viidiyoo kanas hojjechuuf kan na dirqamsiise seenaa nama lubbuudhaan lafa kanarra hin jirre tokko isinii qooduufanii akkan isinii qoodus kan na dirqamsiise otuman TikTok irra deemu akkaawuntii nama kanaa argee viidiyoo baay'ee akkaawuntii isaanii jalaan qaban namni kuni gaafa argu garuu baay'ee tokko gaddee jechuudha. Kanaaf akka waan namni kun irra boqotteetti hin boode dhugaa dubbachuudhaaf garumaa gochuun hin danda'amu. Namni tokko yeroo boqotetti otoo bo'uun gadduun deebisee ta'eeti nama nu jalaa boqotan kamiyyuu deeffachuu dandeenya jechuudha. Kanaaf homaa gochuun hin danda'amu garuu seenaa mucaa kanaa isin qooduu barbaada. Isheen illee obboleettii koo yookiin immoo haadha mana obboleessa koo turtee akkuma nama kamiyyuu hojjettee jijjiira jetteetu biyya namaa kana keessa deddeebi'aa turte jechuudha. Biyya namaa kana keessa gaafuma biyya namaa kana deemtu irraa kaastee qormaata gurguddaa argiteetti. Haa ta'u garuu achi galtee mana hojii tokko barattee akka gaariitti hojjechaa turte. Erga sumaayyuu immoo waaqayyo ishee gargaaree mucaa tokko godhattee turte jechuudha. Yeroo hojii kana hojjettutti baay'ee mucaa amalaanis bifaanis bareedduu turte. Daftee namaa walii galti. Hojii hojjettu kanatti baay'ee namaa walii galtee dambanyaa yookiin immoo maamila horattee akka gaariitti hojjetaa jirtu gidduutti koronaa seenee mucaa deessi kanas garaatti baattee waan jirtuu fi haalota wajjin hojii kana hojjechuu hin dandeenye dhiistee galtee jechuudha gara manaa. Utuma akka jiraattu mucaa kanas hin deessee anillee gidduu sana keessatti erga ishiin deessee tolchiisaa jirtu galee jechuudha gara biyyaa. Yeroon galutti ishee argee baay'ee tokko gammadee fi ture. Yeroon booda garuu anis biyya amma jiru kanatti hin deebi'ee yeroon deebi'utti mucaan kun turti. Yeroo booda akka biyya namaa kanatti deebi'uu barbaadu natti himte. Please mucaa kana guddisii jedheeni hojii biraa hojjetaa turtetti deebi'i jedheeni. Yeroo sulfa koronaas waan jiruu fi haalli biyya keessa baay'ee ulfaata ture. Isheen immoo nama hojii jaallattudha. Nama taa'u jaallannu turte. Erga nani dhufeellee gaafa isheen bakka deemtee of jijjiiruu barbaadu natti himtu manan ture sanitti si fudhadhaan jedheeni paaspoortii ishee suuraa ishee irraa fuudhee hojjechiistuu keessan gaafa argisiisu dubartittiin sun baay'ee ulfaatti turte. Otuma dhukkuban qabaatiin dhukkubasti taati. Yeroo baay'ee waa'ee ishee erga paaspoortii suuraa ishee argitee booddee waa'ee ishee guyyaatti si'a meeqa na gaafatti. Dubartiin kun anaaf iyyuu tollee mucaa kana fidee asitti rakkisu jedheeni please qarshii wayisii kanan ergaa hojii keessa duraa sanatti deebi'iiti hojjetadhu mucaa irraa saddan bahii jedhee waan baay'ee kaasee fi nan gorse. Tole naan jettee bilbila narraa cufattee garuu karaa biraatiin jalqabdee jechuudha. Yeroo booda gizeen bilbilee gaafadhu biyya Kwaatar deemteetti naan jedhan baay'een gaddee. Obboleessi kootuman ishee dhowwuu diddee deemte naan jedhee egaa erga deemtee waaqayyo ishee haa gargaaru jedheen nan callisee. Mucaan kun guyyaama biyya sana seentirraa kaastee qormaata keessummeessaa akka turte natti himte jechuudha. Akkasumas ji'oota akkachaa deddeebituuti dhukkubsattee mana yaalaa galuu isheen dhage. Mana yaalaa kana ji'a tokko achi erga ciistee booddee gara biyyaatitti hin galte. Gara biyyaayyuu galtee erga baay'ee kana yaalaa keessa ciistee maallaqni isheen hojjettee kan maatii ergatti dhume booddee dhukkubni ishee barame. Innis dhukkuba qalee akka qabdu barame jechuudha. Mucaan baay'ee bareeddu suni gaafa dhukkubni kun irratti argamu qaamni ishee oksijiinii karaa hundumaan oksijiinii ta'e akkasuma namummaa ishee bareedduun inni kaleessaa sun gadhume jijjiiramaa dhufte. Har'a mucattiin suni yeroo hojjechaa turte sanatti karoorri isheen hin karoorsine jiru. Wanti isheen hin yaadne hin turre. Waan baay'ee kaastinaan haasofti ture. Waaqayyo siin haa milkeessuun jedhaan. Garuu mucaan suni kan sin ajaa'ibu isa hojjettettis hin milkoofne. Hojjettee kan hojjettes mana yaalaatti dhume. Qabeenya abbaa manaa ishees kan maatis mana yaalaatti dhume. Haa ta'u garuu mucattiin suni lubbuudhaan hafuu hin dandeenye. Ji'oota erga mana yaalaa ciistee qormaanni hedduun argame humni namaa humni maatii eeggatti dhumee bakka hin fayyiti jennee eeggannutti lubbuun ishee darbee jechuudha. Egaa obboloota koo maaliif waa'ee obboleettii kanaa isiniif kaasee irraa carraan shamara biyya Arabaa jirtu baay'ee keenya kanadha. Engaddaa mucaa
kumalee qalbeessaa jedhamtu dhukkuba kaansariitiin qabamtee viidiyoo sheer bitaniirtu yoo ta'e mucaan baay'ee bareeddu sun dhukkubni yeroo muraasa keessatti akkas godhee bifa ishee jijjiiree nama baay'ee baqa nan gadde dhugaa dubbachuuf maaliif jennaani mucaan kuni akkuma mucayyoo jalqaba isin kaase waan baay'ee karoorsiteetti ta'a waan baay'ee yaaddi jireenya ishee keessatti waan akkanaa godhatte waan baay'ee karoorsiteetti ta'a baroota jiraatte keessatti yookaan maatii ishee jiraatte yookaan immoo ofiif jiraatte wanti beeknu hin jiru haa ta'u garuu yeroo har'aa kanatti lubbuun kun kuftee mana yaalaa keessatti buddiyyataa jirti jechuudha. Haa ta'u malee shamarran keenya har'allee karaa adda addaatiin kufaa ooluu du'aa ooluu bakka karaan taanitti kukkufaa oolla jechuudha. Innaa maal isin jechuu barbaade yaa obboloota garmalee yaaduun jireenya nuuf hin ta'u akkuma argaa jirtan kana kunoo karaa deemnutti bakka teenyutti du'aa jirra jechuudha. Maaliif isin jechuu kaasee hamma jiraattanitti guyyaa jiraattan keessatti ofii keessanii jiraachuu akka qabdan dammaquu akka qabdanii isiniif kaasuufiin viidiyoo kan hojjetaa jira jechuudha. Mucaan sun kaleessa sagantaa baay'ee baafattee karoora baay'ee baafattee jireenya ishee borii ishee akkamitti akka jiraachuu qabdu otoo karoorsaa jirtu dhukkubni lafaan ga'aati. Baay'een keenya biyya namaa kana keessatti bu'aan nuti buufannee galli yoo jiraate coggaarraa, kulaalitii, kaansarii, dhukkuboota garaagaraati. Kanarraa kanatti du'aadha jechuudha. Kanaaf iyyuu iddoo jiraannu biyya jiraannu keessatti dhiphina garmalee fi namaaf jiraachuurra of qusannee har'ayyuu inni kaleessa darbe inni waggaa 5 inni waggaa 4 inni waggaa 6 darbeera. Isa irraanfanne guyyaa har'aa kana eessa jira? Har'a maaliin godhaa isaan har'a hojjechaa jiru kan immoo eenyuufaan jennee gaafa ofitti deebinee ofii keenya karoorsinee ofii keenya yaadannee ofiif jiraachuu eegallee hamma jiraannu guyyoota jiraannu sana keessatti ofii keenya taana jechuudha. Har'a nuti hin hojjannaa hin arganna otoo ofii keenyaatti hin jiraatin otoo namootaaf xaarru otoo maatiif xaarru otoo obbolaatiif xaarru ofii keenya baqnee namootaaf ifa taanee akka shaama sanaa hillumna jechuudha. Dhiyyana biyyee ta'aa jirra dhiyyana dhukkubaa ta'aa jirra. Kanaaf yaa obboloota koo maal isiniin jechuu barbaadeenii Please ofitti deebi'aa ofiif jiraachuu yaalaa haga kaleessa egelee gargaartaniitu haa gargaartan bakka hinga har'arraa qabaatii immoo ofii koof jiraadha jedhaati jireenya jiraatan keessatti nama gaddisiisa mucaa wayii yeroo ta'e sagalee isheetu na dhaqqabe mana hojjettu keessatti madaamii ishee nyaata hin nyaatiin mana kana yoo barbaadde maallaqa keetiin bitadhuuti nyaadhu jetteeni mucattii sanatti yeroo isheen bilbilaan eegamtu sagaleen ishee na dhaqqabe. Baay'ee tokkoon gadi addunyaan kun ijoollee wantoota baay'ee nama jibbisiisan baattee adeemte jechuudha. Innaa mucaan sun garuu otoo nyaatiin ooltee bultee tarii yeroo feete yeroo isheen iyyatetti baatee nyaata tokko bitattee yookiin mana keessatti jalqabumaan mana sana keessatti kan isaanii kan ta'e hojjechuu akka hin dandeenye gaafattee dubbatan ansoorii baay'ee tokkoon gadi sababiin isaayyuu mucaan sun akkasitti qooqxa fiddee yookiin maatii ishee yookiin obbolaa ishee yookiin waan ta'e tokkoof gootii jechuudha. So kana kan isiniif kaasu hundumti keenya har'oota ofii keenya isa hojjennutti gammannee nyaannee dhugnee garaa guuttannee yookiin immoo uffata dhugaa tokko uffannee bara keenya bashannannee otoo hin jiraatiin bara keenyatti otoo jireenya hin argin kana godhee jennee otoo karoorsinuu gaa'ila gaarii dhaabbachuu otoo barbaannu akkasuma jireenya gaarii jiraachuu barbaannu mana gaarii tokko keessa jiraachuu barbaannu bakka wantoota baay'ee otoo karoorsinuu barri keenya hawwiitti dhumaa jira jechuudha. Kanaaf obboloota koo biyyaarraa kan isinii kaasee isinitti haasa'u maaliitiin iddoo jirtan dhaabattanii har'a bakka inni kaleessaa darbeera inni kaleessa haadha koof ta'e inni abbaa koof ta'e inni obbolaa koof ta'e inni hiriyoota koof ta'e inni abbaa manaa kootiif ta'e darbeera har'a immoo ofitti deebi'ee baran qabu kana booddee koo har'a umuriin koo haga kana yoo ta'e umuriin qabu sanarratti immoo baroota hin jiraatu sanaasa maaliif hin beeku guyyaa har'aa kana boqochuu deemuu hin danda'a lafa kanarraa iftaan deemuu hin danda'a jechuudha. So waan hin beeknee fi yeroon qabu kanatti yeroon argadhe kanatti immoo dhiphinarraa fagaadhee jireenya ofii kootii jiraachuu sammuu koo boqochiisu firii gochuu har'arraa kaasee kan ofii kootii kanan jedhu tokko guduunfachuu maatiin gargaarinaa isiniin jedhu nama rakkatan gargaarinaa isiniin jedhu gargaaruun akka jirutti ta'ee ofii keenyaaf jiraachuu nu haa baratu isiniin jechuu jaalladha. Maaliif jennaan baay'een keenya karanaanis rakkataan yoo dhufe hin xanna karanaanis yoo dhufe hin xanna garanaanis yoo dhufe hin xanna rakkina maatii yoo dhageenya ni xanna wanti ofii keenya jennee kaa'uun tokko qoy har'a kana godhee boru kan koo jenna garuu boruun sunis beellama kan biraa qabatee darba har'a kana godhee boru kan koo jenna boruun sunis immoo hin darba jechuudha.
Kanaatii fi akkasuma hin taaneen guyyaa har'aa namni addunyaa kanarra teessanii gaafa ilaaltan wantoonni baay'ee nama jibbisiisan wantoonni bakka gurraan dhaga'uus jibbisiisu ijaan arguus jibbisiistu dhagahama argama oola jechuudha. Kanaatii fi dhugaa dubbachuudhaaf yeroo amma as biyya namaa kana keessatti akkas uffadhee akkas miidhagee gaafan filtariinis fuula koo badaa bareessee akkas fuula keessan biroota afaan namoonni biyya keessa akkas hin ilaalan too itti toltee ittiin deemu akkasitti miidiyaa irra teessee akkas gaafa jedhanii jireenya gaariitti fakkaannee jira. Biyya namaa kana keessa immoo kan hawwiin biyyaa baasee jira, kan rakkinni biyyaa baasee jira, kan kaayyoon biyyaa baasee jira jechuudha. Kanaatii fi biyya keessa illee ta'anii warra gara kana dhufanii fi maal akka ta'aa jiru biyyi namaa kana keessa biyyi lafaa warreetti rakkinumaan guutuudha. Biyya namaa kana keessa immoo rakkinni akkamii akka jiru hubachuun inni ulfaata waan ta'eefi kanaaf viidiyoon kun nama hedduudhaaf barumsa ta'a jedhee yaada. Mucaan sun kaleessa otoo karoora hedduu jireenya ishee keessatti kaa'achaa jirtu garuu maa gochuu hin dandeenye. Inni dafqite sunis mana yaalaatti dhumee inni qabdus har'a mucaan suni kan sin ajaa'ibu dhala ishee dhaltee kan biyyaa baate sana erga mucaan suni of baree haasa'u maal jechuu baree guyyaa gaaf tokko irraa haadhummaallee hin baane jechuudha. Inna kanatu jira. Wantoota baay'eetu jira. Mucaa har'a eerpoortii keessatti odoo ishiin teessu boqotte argitanii jirtu. Baay'ee tokko nama gaddisiisa jechuudha. Kanaaf obboloota koo walumaa galatti ergaan goonni har'aa maalidha? Ofii keenyaaf haa jiraannu. Har'a ofii keenyaaf haa jiraannu. Ofii keenyaaf boruudha. Iftaanidha. Ji'a booda waggaa booda osoo jennu bara keenya hawwiidhumatti xumurraa. Qarshiin kun yaa obboloota qootuma qarshii waaqayyoon lafa jirtanitti humna jabina isiniif haa ta'u. Warri rakkina garaagaraa keessa jirtan waaqayyo rakkina keessaa furee isin haa baasu. Warri immoo biyya keessa teessanii hawwii gara biyya namaa kana qabdan biyya namaa kana keessa gaarummaan hin jiru. Dhibbaaf dhibba gaarummaan hin jiru. Yeroo ammaa kana keessumaa gaarummaan hin jiru jechuudha. Kanaaf carraa qabdanitti fayyadamaatii qarshii dallaalaa akkuma 780 meeqa kaffaltanii dhuftan sanaatiin wanuma xiqqoo ishii banadhaatii biyya keessatti hojjedhaa jireenya boqonnaa qabu jiraachaa. Bakka guyyaatti waaqayyo jedhaatti hundumti isaayyuu hin jijjiirama jechuudha. Kanaaf walumaa galatti warri hawwiidhaan biyya namaa kana dhufu barbaadanis dhiisaa warri kaayyoo qabdanis immoo eessumattuu yoo jilbeeffatanii hojjettanii namni guyyaamaan ka'ee yaa obboloota koo gamoon ta'uuf ni galee eessa gurguddoonni har'a abbootii qabeenyaa abbaan konkolaataa abbaa gamoo kan ta'e kaleessa koo ani caammaa xaragaan ture kaleessa koo ani godoo namaa jalaa akkas gochaa ture kaleessa koo ani hojii namaan xaragaa ture kaleessa koo ani shibbinyi namaan dhaabaa ture kaleessa koo ani horii namaan eegaa ture har'a iddoo kana gahee jedhanii kan nu barsiisan baay'ee isaaniitu jiru jechuudha. Maaliif abbootiin qabeenyaa namoonni beekamoon sadarkaa barumsaatiin eessa warri gaan kaleessi isaanii yookiin duubi isaanii haala bakka ulaa rakkistu takka keessa darbanii akka dhufannoo himu jechuudha. Kanaaf maal isin jechuu barbaadanii mush laazimas dhufee ji'atti birrii 50, 30, 40, 60 argadhee gamoo ijaarradhee maal jettanii hawwiitti bara keessan hin nyaatiin isa jedhu. Ergaa isin dabarsuu barbaada. Viidiyoon koo kana fakkaata sheer waliif godha. Chaanaala kootiif immoo haaraa warri taatan sabiskiraayib gochuun maatii kootti dabalama. Wal gorsidha, wal barsiisna, wal cina dhaabannaa, wal jajjabeessina sinin jedha. Jabaadhaa.